Dirree oduu rageenya jirraa nagaa hin daganne akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gadaa Miidiyaa. Oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessifnaa ani Gadaa Meelbaati. Jiilleen Muuggaatti geejjibni dhorkamee ture bakkatti deebi'us waraana bilisummaa Oromoo daawwataatan jechuun hawaasa nagaa hidhuuf dararamuun akka eegale jiraattonni miidiyaatti himan. Hawaasa Walloo irraa mootummaan meeshaa hiikuuf dhiibbaa taasisuu jiraattonni dabalaan himanii jiru. Qophaa'eef dibaabee haleellaa humnoonni shororkeessitoota fannoo raawwachaa turaniin booda hawaasni Walloo gurmuu shororkeessichaa irratti tarkaanfii fudhachuun roorroo ofirraa qolachuun dirreetti ba'uun qabiyyee lafaa humna kanaan qabamee ture harkatti deebifatee ture jedhu jiraattonni. Kan daawwataa jirtan Gadaa Miidiyaatii gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Ministeerri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ameerikaa dhukka irra kaasuuf qophii jabduu jiraachuu xiinxaltoota siyaasaa ragabaa turan. Mucaan nam tokkolleen sodaatu. Ibiddi gugurdaa labkaa biyyattii irra gar Jaappaanii fuul deebisuun xinniqeessu isaan dhagaa. Qaala'insa jireenyaa ammallee hin fooyyofne jedhu jiraattonni magaalaa Finfinnee. Namtootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu sa'a kanaa isinitti himna. Oduun sa'aatii kanaaf qabannee jiru. Daabboon inni guddaan magaalaa Finfinnee keessatti birrii 5 gurguramaa ooleera. Daabboonni xiqqaan birrii 2 gurguramaa ooleera. Amma kan istuudiyootti na biratti argamu daabboon isa guddaadha. Daabboonni guddaan kun daabboonni guddaa kun birrii 10. Ashama harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya nageenyi keenya jaalaaf kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu. Kun dhalootaaf YouTubeedha. Yeroo mara qophiilee bashannansiisoo barsiisoo qabatee isiniif dhiyaata. Dhalootaaf YouTubeen yoo hordoftan afaan keessan aadaa keessan keessatti argitu. Akkasumallee beekumsa keessan ni gabbifattu. Dhalootaaf YouTube. Maarreegaa isinis yaadaaf qeeqa qabdan akkasumallee wantoota dabarfachuu barbaadan yoo jiraate yeroo marayyuu anaa dhufu isiniin jenna. Dhalootaaf YouTube. Jaartiin waggaa 120 jaalmarroo dubbisuuf imala ishee gara Wallaggaatti kan goote Finfinnee irraa hanga Wallaggaatti sa'aatii 3 daqiiqaa 35 fi sekoondii 90 imala ishee xumuruun ibsame. Haalli qilleensaa gaarii ta'uun nageenyaan ga'uun ishee dubbatti aadde hangaatuun jaalroobaatu dubbise. Aya, esa rufta? Fagoda. Biya kam? Gara Finfinnee kanaan nufa dhiyeenya malleedha Addis Ababa. Addis Ababa rufta? Addis Ababa akka bire? Nagaa. Naguma? Amaan. Aycho. Siboomne halkanii guyyaa akka biraati. Homaa shaggaadha Addis Ababa. Kan durii mootiin maata xannaa isirrumatti. Akka gaarii jira. Ati naguma ka? Ati naguma? Nagaa. Gammachuudha galanni isaa gama. Galata rabbiiti. Sirraa bareede ma makinaan? Akkanaa qallaanii mootina. Tijjifame. Finfinnee deemnaa kottumaa shoo akka bashannanaa beetika shoo handhuurri biyya keetii shaggarii jimmatti deebitaa biyyas barii. Finfinnee deemnaa kottumaa shoo akka bashannanaa beetika shoo handhuurri biyya keetii shaggarii jimmatti deebitaa biyyas barii. Laali biyya baakee hambatu baay'ata. Afaan Oromticha nu qofa dubbata
marate Samit olitata Eenyutu yaabbate Keessa tofa abdata